والدي برا والجار برا Ibigenya waliada jesom baisa dukuba gujansa harabe kalesa of dabu faragu oda dabu tamesa ayat nora bangase apolesa skesa de mungaran fogesa bekada be kunsa tuan kana fogesa yad gogo bamsi echba kesa kanirga goda kesa nibem godansa dawan arganne ya rabbi gargar sake kadanne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جمتوتا جالتمتوتا وبلين إسلاما أكسما ورئيش سوشال ميديا فيدمتن وندما كيسنو جرجرتو نكيا فيادا بكجراتن وبلين كي ويرو باي من كينياس لمين تينياس نمنو هندنو دبچا جيران ايون كينياس دبچا جيران كانو تيزرغا جيرو واي لميتين كان من إلى خيزت ترار ماجرن ورسوديا خيزت ترار ماجرن كركون ساني باي نتدغا ماجو كناف دعاي غچو كندغن يرو تربان تكو في لما خيزت دبنه لما كان دغچو كم عادات كاجر بيتن ورشوشن ميديا رفيدمون يرو وني تكدغا يرو تكتيزن الكامنه غدفنه اجيبو دوان سندغن غرو وني سنفرمات نرغن نتيغرو ني دغن خناف جچا أمة خينيا خنا وان برايو غچو في تدم ربي خينيا خدنو في دعاء اغونو في أمة مكة خيتي غندلغت شوفن نمو مكة تيدي شمر مكة تيدي نيرو مكة خيتي وري داخي زلفايرو أمة سمونا بسرك بتو مدو منو أمة هدا خيسيو جراچو بات حواس ابوا كبوتو هدا خيسير بيا ساسيس خناف جچو بليكي خنديرا خن شمرا ور سوشال ميديا خنا فيدمتن قلبي تكان امه خناف دعاي ودا توكو دام سخي خنا لما فرت ور سوشال ميديا فيدمتن فيسبوك اساتو يوتيوب اساتو وما فدينو والدي قر والجارو برا دوران دور ستني سوشال ميديا مالي في تفيدمنا برا ميغرا يوتيوب تكيادا برو وري يوتيوب رد وهذا لجاجرت ولا ما بك خنا جرب توك حواسا في رد لجاجر ما شاء الله رب الرجال خنينا كولا ما وتخينيا توك سبب ورد لوجه ربي بكنا جا ويتخي سبب دلجاجر خسد فامو قوم إن دلجوف جريجر وإن دلجوف كرك الدين نموامو جران جمان نموامو جرا خجيب دوغابو نموامو جرا نما عرب سن نموامو gara kharaba da kharana magarsi surati namawamu gara nama hamatu nama kebu nama dandibu kana khaninit fayadamu balayan kay wanne simbe ko kabdan yero amma khaysa qara gudda rajir qara namni isarra demi yero namma jibu yero wallala jittu namari bu khaysa jar yero jittu barnonni afan undamu tame youtube sendu barno target Facebook sendu barno target WhatsApp sendu barno target yero hayyotam meka social media rafayadamani nu barsisa jiran kana khaysa nuti bakkuma tursan jiraachuun yeroo takka ijoollee teenyarraa kadhiiraa kan shamarraa mul'ata bakki dursan kami bakka nama addaan diimu nama addaan qoodu nama arrabsu obboleessuma isaa arrabsu namni tokko mee akkamitti obboleessa isaa arrabsuuf yookaan obboleettii isaa arrabsuuf gara YouTube nama waamee khotta abalu salphifna akkamin waliin jaa mee laala buleeyyan kanaaf jecha wala ma kanatti yaadachuu qabdu tokko rabbii si qananiisee bikka jirtu kanatti haala sii mijjeessee social media fayyadamuu siif kenne galatoonfachuu hin dagatin waan hin taane keessaan hin galin lama ummata akka keetii warra dalagachuu fedhu warra hawaasaaf bu'aa qabu akka keetii odoo hin ta'in kan nama arrabsuu kana qofa hojii godhate odoo hin ta'in ta nama arrabsuu hojii godhatte qofa odoo hin ta'in ummata namaaf bu'aa qabu ka hawaasaadii bu'aa qabu warra hidhaa keessa rakkachaa jiru kana warra akkuma kan kee dalagachuu fedhu kana yaadadhu hin dagatin sadaffaa bakka irraa dhufte yaadadhu akkamitti ka dhufte
eessa akka dhufte warri ati biraa dhufte sana eessa akka jiran ati eessa akka jirtu yaadan garii namaa wagguu sooshaal miidiyaa kanarratti ilaallu samaa laasoo jira jennee ajaa'ibnu baay'ee jira tamaa laasoo jirti jennee ajaa'ibnu gariin namaa numa akka waan gaarii dubbachuu arrabni isaa numaa hin beeyne waliin nama hidhuu arrabni isaa numaa hin beeyne yeruma jalqaba waa tuqee seenurra garuma fedheen sooshaal miidiyaa seenurra dura kanuma arrabaan eegalu dura kana muhammachuun eegalu dura kan balleessuun eegalu laa akkas hin ta'in seenaa dagatin jalqabarra nuti hawaasa tokko amantiin duratti illee amantiin alatti illee safuu qabu kan kabajaa qabu kan nama akkatti gorfatu beeku dogoggora akkatti sirreeffatu nama beeku shamara akkatti wajjin haasa'an kan beeku dhiira akkamitti dubbisanii kan beeku argitanii nama hunda akkamitti wajjin haasa'anii safuun akkamitti argamti kabajaan argamtu maali nuti eessaa dhufne uummatan daganne nuti kun kanaaf jecha yeroo takka uummata tokko guulaadhaan sooshaal miidiyaa kanaaf yeroo nama jibbisiisan keessatti argama garuu jibbuudhaafis kheyrii hedduutu irratti argama kheyrii hedduu irra jira hayyoottan meeqaa diingan waa dalagaa jira asirratti amantiif waa dalagaa jira hayyoottan meeqaa biyyaaf waa dalagaa jira sooshaal miidiyaa irratti garuu gariin nama akka waan jaaruu hin beekne waa diiguu malee akka waa tolchuu hin beekne balleessuu malee akkas keessa jira tokkoffaa dubartiin sadarkaa dantee wallaaleen lammaffaa dhiirtiin sadarkaa kee wallaaleen kanneen shamaraa kan shabaabaa keessaa akkasuma kan dhiiraa kan shabaabaa sadarkaan ati irra jirtuun sadarkaa namaaf waa bu'aa buusuu dandeessu mataa keetii bu'aa buusuu dandeessu keessa jiru sadarkaa namni hawaasni kun addunyaarraa sooshaal miidiyaa irra si arga haati arrabaa dhufte abbaan arrabaa dhufe siin jaan ta'uu qabdu gaafa hawaasni si jibbe rabbiin si jibbee beeka kanaafuu yeroo nama arrabsumaan beekamtu keessa hin jiru qaldiilleen akkaataa qabdi kabajaadha qabdi wanni hundinuu seera qabdi wanni hundi obboleeyyan sooshaal miidiyaa irra warri jirtan safuu teessin hin dagatina bakka irraa dhuftan hin dagatina maaliif akka dhuftan hin dagatina warra baatii 6-7 dalagaa hin qabne mana keessa ciisu faatu dalagaa tana yaa rabbi naa kenniifaa dhiise wanni inni irra oolu namuu arrabsuu kana qabatee oola nama tokkollee tuquufii miti garuu of qorachuu haasibu anfusakum qabla an tuhaasabuu jedhanii odoo lubbuu dantee namni biraas hin qoranne ofii keetii of qorachuun samaalittiin jiraan wanni hin dalagu jiru kun na baasamoo akkam nama bu'aa ni qabaa wanni nan hojjechuu jiru kun jettee yeroo baay'ee of madaaluun barbaachisaa ta'a galatoomaan isiniin jaa inshaallah baarakallahu fiikum